gaafa andaalam gaafa owwaalcha dhaqee owwaalcha irratti akkattiini qaama mootummaa hojii waraabamee akkaataa isaaniitti eegaatu nan agartaniitu. Immoo hin dhugaale dafanii fuudhanii deeman. Isin eegalee soo kanaaf haqa walii dhoksuun barbaachisaa miti. Waan nama dhibu garuu yeroo isaan dhoksaa jiranitti baasaa jiru beektu haqi mucaa kana baay'ee immoo ba'aa jira. Ofii masaanii baasaa jiru maaliif isheerraa callisanii isarraa haasa'uu jechuun inni lubbuun jiru lubbuun jira. Inni du'eera garuu du'eera ofirraa qolachuu danda'u haasa'achuu danda'u. Thank you. Isa saniif kan sagaleen barbaachisu. Yes. Yoo xiqqaate victimidha nama lubbuu ofii dhabe bar. Yes. Ande akkamitti qalladaa hin namni. Ande sababa inni miidhameef jecha minaamin aksiidantii miti maamana keessatti ibidda ofitti hin qabsiif. Qoratamuu qaba qaama walaba ta'een qaama seeratti. Ila aksiidantii yoo ta'e iyyuu Finfinneetii kaasanii Burraayyuutii kaasanii Wallagga gaafa jedhu iddoo dhaloonni mucaa kana baay'ee fagoodha. Siigalee achi dhaquun mucaan kun aksiidantii dhumeera tan achi dhaquun qabu. Dhaqeera mucaan kun idda dhaqee namni dhukkubuu dadhabuu namoonni baay'ee namoota mucaa kana hin beekne iyyuu dhukkufataniiru gaggabaniiru. Nyaata dhaabdaniitu boossaniitu waan baay'ee ilaalaa jira hiriyoonni ishee namoonni ishee beektanii baay'ee namni baay'een. Kun garuu itti gaafatamummaa jalaa naman baasu. Warroonni inni gatii kana ta'eef warroonni jettanii barreessitan mataa keessanii jecha seerri biyya keenyaa maal jedhaa seera sirriitti hin beektanii jechaadha. Sinuu seera mataa keessaniitiin bulaa jirtu. Seera biyyi tokko seera qabdimi seera sana malee seera dhuunfattaniitu jechaadha. Isinirraati gaaffii qabna mallattoon gaaffii keenya tokko gaafa jedhee eegalu isinirraatiidha jechaadha. Maaliif garaatti hin baati maaliif hin da'in deessee guyyaa shammaan ta'in ilmoo ishee irraa hidhamtee qoratamti. Lubbuudhaa bar lubbuun deebina. Fajjeeste nagaatti hamte okay idda nagaatti hamte akkamitti jaasheenyutti laattee deemte. Jaakommoo egaa Oromoon jettuure mucaan kun hiriyoota ishee warra isheetti balleessan iyyuutiin dhiifama gaafatteetti. Waan ifa jiru tokko al tokko gaarii miti. Kanaaf there is something inni wadarootti illaan eeyye. Ofiishee uffannis eeyye. Maal sababi isaa? Inni dhuuf garuu moobaayilii bilbila mucaa ijoollee lamaan kana qoratamuu manna akka nama hin beekne beektu taratee akkomaan nooyyee durii nurraan haasa'ina. Wallaalaan hin jiru gatii ta'e. Dhugaa shame on you guys. Suuraa isaa warroonni fiddanii maxxansitanii maal jettan shame on you. Shame on you. I'm really sorry obboleessa koo akkas darbuu kootti fuulli isaa gurraacha akkas bataam nummaasa. Baay'een gaddan gammadu baay'een gadda. Kana gatii ta'eef warri jettanii barreessitan garuu isatti utuu ta'in isinitti hin gadde. Dhugaa akka obboleettii keessanitti isinitti waan isiniin jedhu tokko hin jiru baay'een isinitti gadde. Akka haadhaatti akka intala Oromoo tokkotti baay'een isinitti gadde. Inni kana gatii ta'eef isheen duute hoo. Utuu haqa isheef barreessitaniitu ta'eeti isiniin fudhadhan ture isiniin simadhan ture. Wayyoo kaaboonii koo nagaatti kaaboonii koo si dhabne ree boonii koo anu barreesseera anu maxxanseera anu jedheera hundi keenya jenneera. Bilbilli isheef bilbilli isaa qoratamuu qabaa jettee maxxansuu qabda turte haadhoo koo hin beeku eenyu akka maxxansee I don't know hin beeku dhiira ta'e dubartii. Warroonni mucattiin isheen duukaa deemtee har'aaf borii barreessitu immoo utuu ishee gashitanii mucaa kana hin beektanii tokkichoo mucattitti. Hai live ammammaatti karaa toora feesbuukii keessattuu karaa tiktookii ishee viidiyoowwan faarfannaa faana duwwaa gadhiistee turte argachuuf yaalii guddaan geggeessaa ture garuu naan danda'amne. Na wantoonni baay'ee haasa'amaa jira. Booniidhaa fi amoon illee wantoota haaraa Afrikaa qabu jedhee yaada. Namoota jalee bu'anii hordofaa jiran keessaa warra hangafaadha. Ifama wajjin osoo isaan dubbatanii natti tola. Kana duukaa kaleessa natti fakkaata kaleessa duuba BBC irratti illee namoonni dhimma kana qorachaa jirra jedhanii afgaaffii ta'ee fi deebisanii turanii. Amma ammaatti garuu wanti isaan godhan tokko iyyuu hin jiru.
namoonni hin argine yoo jiraatanii al tokko na guddisi haa ilaalanii. Hundi keessanii please hundi keessan darabeen isinii kenna warroonni gaaffii mataa keessanii gaaffii obboleettummaa qabdan gaaffii obboleessummaa qabdan isinii carraan isinii kenna. Copy link duwwaa godha maaliif reportiin isheen jettu narraan kaane gatee ta'ee fi copy link dhaggeeffachaa harka keessan kanaan galatuuf itti fufi. Akka isaan dubbatanitti akka isaan BBCdhaaf yaada kennanitti illee dubbii kun booniin karaa toora feesbuukii ishee viidiyoo waraabdee akka isheen mana fincaanii yookaan shintibeetii keessatti of ajjeestetti manii. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Addis Katamaa naannoo Burcuqqootti gaafatamaan qorannoo yakka kan ta'an obbo Santaayyoo Ayyaalee waa'ee du'a boontuu Aktolaa irratti akka jedhaniiru. Maybe akka isaan BBCtti dubbatanitti xiqqoo nama saalfachiisuu danda'a. Nama of ajjeese tokko haala salphaadhaanis maaliinis haa ta'u guyyoolee kana miidiyaa kennanii bilbila mucaa kanaa to'annaa jalaa oolchuu dadhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Akkasumas obbo Santaayyoon namachitti erganiillee namoota naannoo isaanii jiranii qoratanii to'annaa seeraa jala oolchanii maaltu ture maaltu jira jedhanii amma ammaatti qorachuu dhiisuun isaanii nama gaddisiisa. Namni qaamaan itti dhiyeenyaan obbo Santaayyoo dubbise akka jedhetti gaafa jimaataa kalandariin cufaa akka ture hime lammata kaleessa amma sa'aatii 6 amma sa'aatii 6tti bulchiinsi magaalaa banamaa ture sana booda qidaamee sababateef adda ba'anii har'i sanbata akka ta'edha. Akkasumas namni kan biraan akka bilbilee irraa mirkaneeffatetti maatii keessa namni tokko dhufee himata banee haqa mucaa kanaa yookaan akka gaafatu murteesse. Amma wanti nama gaddisiisu yoo jiraate amma obboleessi achii salgan fixee dhufutti haqa mucaa kanaa eeguun sirriidha jedhee yaadu'anii ibsa miidiyaadhaaf kennanis haaluma xinnoo wayitti shaffananii darbanii ani waan hin dubbadhu silaa dubbadheera xiqqoo sitti meera sooyyee dubbachuun gaarii miti siin jedheera. Kanaaf ana caalaa booniin illee waan beekuun qaba. Amoon illee hundi keenya boonii ammoo namoota baay'ee faana bilbilaa waliin quunnamna. Wantan harkaa qabu isa kanadha. Amoo fi boonii ispeeshaalii osoo carraanaa laattee jalaan fixu bilbilli koos narratti cufachuuf jedha isaaniif carraanaa kenna. Hayyee galatoomii obboleessa keenya. Thank you. Amoo carraan kan keetii warri kaan akkuma silaa copy link godha please hin dhaabina copy link godha taap godha. Tole sooyyee galatoomii tokkichatis guddaa galatoomii warri yaazala jirtan hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaan jedha. Utuu waccinuu utuu iyyinuu torbee tokko ga'uuf jennaa moor wanti irra guddaan dhukkubsu tokko wanti dhukkubbiisite ta'u ani